Itoophiyaan waggoota 30 darbanii as biyyoota shaakala diimokiraasii eegalan keessaa tokko turte. Kufaatii mootummaa dargiin booda sochii mootummaa ce'umsaa hundeessuu irraa eegalee tumsa heera biyyattii haaraa kan mirgoota namoomaa fi diimokiraasii akkasumas sabdaneessummaa biyyattii keessa jiruuf beekamtii kenne hordofuun ijaaramni siyaasaa adda addaa akka paartii fi dhuunfaatti mul'achaa ture jira. Filannoo waggoota 5 biyyattii keessatti gaggeeffamu hordofee jijjiiramni mootummaa mul'ate hanga ammaatti dhibamus dhiibbaan paartilee morkattootaatiin taasifamu akka laayyootti kan ilaalamu hin turre. Mormitoonni biyyattii hanga baay'inaan mana maree bakka buutota uummataa seenuun murtoowwan biyyattiitti murtaa'an keessatti qooda fudhachuuttis yeroon gahan tureera. Dirreen diimokiraasii biyyattii danqaan kan itti baay'atu ta'us haaluma rakkisaa keessatti illee sochii siyaasaa geggeessuuf kan dandeessisu ture jedhu xiinxaltoonni. Kanaafis filannoo bara 1997 akka fakkeenyaatti eeru. Filannoo bara 1997 booda deebi'ee dhiphachaa kan dhufe dirreen siyaasaa biyyattii isaan ilaalcha siyaasaa sirna aangoo irra tureen faallaa tarkaanfatanitti qormaata jabaa ture. Haalli kun ammoo diddaa fi warraaqsa uummataa hanga sirna jijjiiruutti gaheefis karaa kan saaqedha. Jijjiiramni siyaasaa waggoota 5 dura qabsoo Oromootiin biyyattiitti dhugoome abdii Itoophiyaa gara diimokiraasiitti ceesisuu danda'a jedhu uumee kan ture ta'us haalli abdatame kun garuu faallaa ta'uun imalli diimokiraasii biyyattii of duuba akka deebi'u taasisee jira. Jijjiirama booda gara aangootti kan dhufe mootummaan OPDO Biltsiginnaa tarkaanfii keessoo ofirraa eegaleen geggeessitoota dhaabichaa uummata biratti fudhatama qabanii fi diimokiraasiif abdatamanii turan ofirraa dhiibuun dhaabolee sabummaa bu'uura godhatanii ijaaraman diiguun abdii uumame dukkaneessuu eegale. Aggaammiin abdii diimokiraasii biyyattii dukkaneessuu kun gara paartilee mormituuttis cehuun hirmaannaa siyaasaa isaanii guutuutti hanga jaamsuuttis gahaa dhufe. Hogganoota paartilee mormituu gurguddoo hidhuun filannoon ala gochuurraa eegalee hanga waajjiraalee paartii mormituu guutuutti cufuu fi sochii siyaasaa isaanii danquutti kan gahe mootummaan Itoophiyaa hedduun ajjeechaa hidhaa dararaa fi ari'atamuuf akka saaxilaman taasisuun qabsoo karaa nagaa biyyattii keessatti geggeeffamutti abdii kutannaa jabaa uumee jira. Kana malees aggaammii dhaabbilee haqaa fi diimokiraasii biyyattii irratti fuulleffateen yeroodhaa gara yerootti dadhabsiifamaa adeemsi isaanii giddu seentummaaf saaxilamaa murtoon isaaniis fudhatama dhabaa dhufuun hanga hin jiran jedhamurraan gahe. Haalli biyyattiitti mudate kun gameeyyii siyaasaa biyyattii gariin biyyaa ba'uu, gariin biyya keessatti hidhamuu, gariin immoo abdii biyyattii keessatti qabsaanii jijjiirama fiduuf qaban fashalsuun sochii siyaasaa taasisanitti abdii kutannaarra akka gahan taasisuu murtoowwan tibbana hoogganoota siyaasaa garaagaraarraa dhagahaman ni mul'isu. Haalli qabatamaan biyyattii keessatti mul'atu Itoophiyaa keessa waraana malee siyaasni jira jechuuf kan dandeessisu miti jedhu hoogganoonni siyaasaa kunneen. Kun ammoo abdii Itoophiyaa diimokiraatoof ta'e ijaaruu dukkaneessuun cinatti diigumsa biyyattii kan saffisiisu akka ta'e akeekan. Gara oduu keenya itti aanutti wayitaa ceenu ammoo Itoophiyaatti haasawa jibbiinsaa fi tamsaasni odeeffannoo sobaa lubbuu lammiilee nagaa balaa hamaa fi saaxilaa jiraachuu ragaaleen mul'isu. Miidiyaalee hawaasaa keessumaa immoo Feesbuukii fi Tiiktookiin kana keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaanii qorannoowwan haaraa bahaa jiran tokko tokkos ni agarsiisu. Waraana biyyattii iddoowwan garaagaraatti godhamaa tureef jiruun mootummaa dabalatee qaamoleen hawaasaa garaagaraa odeeffannoo sobaa fi maqaballeessii akka meeshaatti wayitaa itti fayyadamanis mul'atee jira. Kana malees gareen finxaaleeyyii Amaaraa duula jibbiinsaa fi maqaballeessii sabaaf sablammoota irratti bal'inaan geggeessaa jiraachuu irra deddeebiin gabaasaa turee jira. Kun ammoo lammiilee nagaa gatii olaanaa kaffalchiisuu irratti argama. Sababa Feesbuukiin abbaa fi obboleessa dhabee kan jettu dubartiin lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Angarguutii irraa Addis Istaandaard dubbise tokko Itoophiyaatti itti fayyadamni miidiyaalee hawaasaa rakkoo jabaa qabaachuun yaaddessaa ta'aa dhufee jetti. Guyyoo Waariyoo dhimma kana bal'inaan isinitti. አባቴ አሰፋ ይባላል 62 ዓመት ነበር ማቃን ኪፍሪዌን ህጻጅዳ ማሊጥ ቢፍቱ ኦሮሚያ ወለግ ባን አንጋር ጉቴ ደረደ ጉዳ ሰበብ መጠስ ፌስቡክ ኪቲን አባ ፎቡሌስ ቁጥሱ ደበጀራ አቦ ኖጂ ደልደል ወጀተ ጅራ ታቆናም ቡላሌ ጡሙር በርኩም ለማፍት ደም ለማኺስ ፎቡሌስ ኪ ቁጥሱ ወሊማን ኬሰ ጉረን ራቺሳን ሰበብ ሞ መቀወራም ብልሱም ኦሮሞ ሸኔ ደገርት ጀዱኒ ጀ ልክ ሲመጡ ምንድነው ያሉት ምን አደረኩኝ ለምንድነው የምትገሉ
ሲል ያሉት አንተ የኦነግ ሸኔ ደጋፊ ኤግዛክትሊ ፌስቡክ ላይ ሲጻፍ የነበረውን ነገር ኤግዛክትሊ ነው የተናገሩት። ሰው አረኔ ልጆች አሳዳጊ ነኝ እዚህ ለብዙ ዓመት ነው ወይ ማንጨብሰኒት ዱዳን ጅልቢ ፈቺሰኒ ረሳስ ሰዲ መተኸቱ መኒ ገላፈዳን ኦቦሌስ ቅይሞ የሮ አቦን ዱሱንት ቦት ሩቀጀትን ተዲ ዱብራቶን ኢሳለዶኒ ቦው ጅሩ ረሳስ መተኸቱ መኒ ጄሰን ጀቾ ዋማቲሲ ጉበደቀብ ገዳን ጉተምተድስ ስታንዳርድ ቴም ጎች ኹራወተሙን ዱራ ሚዲያሌን ፍንጣልያ ማራ ከኔነክ ነገሪት ጎንደር ታይምስ ይፍ ከኔም ብሮ የዱም መቅበሌስ ማቲ ትይረገጌሰ ቱራን ከጀትን ተልቲዶን ማቲ ሲያሰ ብየቲ ሼሰ ትርማኖ ማቱን ቀም ኦሎል ረቶ ፈነቺን ቦት ኦባሰን ጀቹን ገዳን ጉተምተ ዱባ ወልዳሌን ሐዋሳ ፊገሬለን ምርገነሞማ ሚሴንሶኒ መነመሬ ምርጎ ተነሞማ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶመኒ ያይሳኒ ሚለናቲን ኮሚሽኒ ቆረቾ ተይደለ ዱኛ ሰርበሚን ስምርጎ ተነሞማ ኢትዮጵያ ቆረቹፍ በራአንጎ ከደረሰን እንጋፈተን የሮ ሐል ብየቺቹ ሐማተ ጅሮት ቆረኖ ወለበ ሰርበ ምርጎ ተነሞማ ረት ራገጌ ፈማጅሩ አደኩቱን ዮካን አብስሱን ተርካንፊ የሮሳ ኤገት ሂንተው ከንጀርን ወልዳሌን ሐዋሳ ፊ ገሬለን ምርገነሞማ ኩኒን ብዮኒ አብን ሚሴንስ መነመሬ ምርጎተ ነሞማታን ውጥኔ በሪ አንጎ ገሬ ቆረቾታ አከደረቹፍ ጋፈቹ ቆጴሱን ያኢ መነመሪቻፍ አከደየሰኒፍ ዋምቸታሰኒ ጅሩ ጉቱኑ ዱከና እቲያኔ ዲያት ወልዳሌን ሐዋሳ ፊ ገሬሌን ምርገነሞማ ያኢ ሸንተሚ አፍራፋ መነመሬ ምርጎተ ነሞማ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቾመኒ ፉልባና ኩረቶኮ ሃንገን ኩሎሌሰ ኩደለማ በረኩ መለማ ፊ ዲደሚሰዲ ጄኔቫቲ ታ አኔላልቲሱን ዋምቸደየሰኒን በሪ አንጎ ኮሚሽኒ ቆረቶተ ይደለዱኛ ከንሰርበ ምርጎተ ነሞማ ኢትዮጵያ ኬሰተ ራወተመን አከ ቆረቶ ፉንዳይ አከደረቱ ጋፈተን ኮሚሽኒን ኩን ወጋለ መዱራ በተለየ ኮን ወራና ፊ ሰርበምኔ ምርጎተ ነሞማ ካበ ኢትዮጵያ ተካን ሐማተ ተካን ሁንዳይ ወይታተው እንደ ፈመሳራ ኤገሌ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ሚቾ ተሰራ ሞርሚን ጀባን ሙደቻ ቱሬ ጅራም ቆረቶን ገረቻ ኢትዮጵያ ሴነኒ አከ ቆረኖ ወለበህን ገገስኔፍስ ዲባ ኡማ ካንቱሬ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሶቺ ገሬ ከናት ጉፉ ተሁን ኮሚሽኒቺ ይሮ ወጋ ተኮረ መደሜፍ ኬሰቲ ያኮ ተወራና ፊ ያኮ ተነሞማ ብየቲ ኬሰትራ ወተማኒሩ ጀደማን ቆረቴ አከይኔ ሲነጎዴ ጅራ ሃተው ማሌ ገሬን ኩን ፉልባና በረኩመ ለማፊ ዲደሚ ለመገባሰ ዲሄሰን ገሬሌን ወራና ካባ ኬሰት ቆደ ፍለተን መርቱ ያከ ወራና ራወተኒሩ ያደ ጀረገሁሳ መነመሪቻ ፔፕሱን ጋፈተሙማን ከጅራቹፍ ገሩ ቁራኖን ደበለታ ከንበርባቸ ሱተሁ ኤሬ ቱሬ bu'uur makanaan yaa'ii bara darbee irratti yeroo dabalataa waggaa tokko kana yemmeef gareen qorattootaa kun yakkoota raawwataman irratti qorannoo walaba geggeessuun gaafatamni akka jiraatuuf tattaaffii jabaa taasisaa jiraatus yeroo dabalataa akka kennamuuf barbaada. Jaarmiyaaleen mirgoota namoomaa fi waldaaleen hawaasaas barri aangoo garee kanaa akka dheeratu qorannoon yakkoota biyyattii keessatti raawwataman irratti eegalame akka itti fufuu fi yakkoota raawwatamaniif gaafatamni akka jiraatu watwaataa jiru. Jaarmiyaaleen mirgoota namoomaa fi waldaaleen hawaasaa dhimmichirratti ibsa waloon baasaniin biyyoonni dhaabbiin miseensa mana marichaa ta'an rizooluushinii yaada barri aangoo garee kanaa akka dheereffamuuf gaafatu qopheessanii yaa'ii mana marichaa guyyoota muraasa booda eegalamuuf akka dhiyeessan gaafataa jiru. Haalli qabatamaa Itoophiyaa sarbamni mirgoota namoomaatti fufiinsaan kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru xiyyeeffannoo addaa kan barbaadudha kan jedhan jaarmiyaaleen kunneen yeroo lammiileen biyyattii haala akkaan ulfaataa ta'e kana keessatti kufanii jiranitti qorannoo sarbama goota namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu irratti taasifamu adda kutuun murtoo yeroo isaa hin eegganne tahaa jedhu. Yakkoota kanaan dura biyyattii keessatti raawwatamaniifis qaamni seeratti dhiyaatee gaafatame hin jiru kan jedhan jaarmiyaaleen kunneen kun ta'uun sarbama mirgoota namoomaa biyyattii keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru kan jajjabeessuudha jedhu. Yeroo ammaa lixa Tigraayitti itti fufiinsaan gochoonni hanga sanyii dhabamsiisuutti gahaan raawwatamaa jiraachuu waraana naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee sarbamni mirgoota namoomaa hamoon lammiilee mudataa jiraachuu ibsan. Biyyoonni miseensa mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii 54ffaa taa'uuf jiran irratti haala qabatamaa Itoophiyaa kana ilaalcha keessa akka galchan feena. Garee qorattoota idil addunyaa dhimma Itoophiyaa qorataniifis yeroo dabalataa hayyamuu qabu jedhu. Garee kanaaf yeroon dabalataa waggaa tokko hayyamamuu akka qabu yakkoonni biyyattii keessatti raawwataman gadi fageenyaan qoratamanii gaafatamni akka jiraatu gochuun akka barbaachisus waamicha dhiheessanii jiru.
Gama biroon pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden ajaja biyyoolessaa Itoophiyaa irratti qoqqobbiin akka kaa'amuuf hayyamu haaromsanii jiru. Itoophiyaan adeemsota hin baratamne kan nageenya biyyoolessaa fi imaammata Yuunaayitid Isteetsi irratti balaa hordofsiisan hordofuu itti fuftee jirti kan jedhe bulchiinsi Joo Baayiden ajaja biyyattiin qoqqobbii Ameerikaa jala akka turtu taasisu haaromsee jira. Ajaji olaanaa pirezidantii Joo Baayiden haaromsan kun kan labsii lakkoofsa 14046 bara 2021 keessa darbe wayitaa ta'u gaagama namoomaa fi sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti mudatan keessaa qaamolee qooda qaban irratti qoqqobbii kan kaa'udha. Waraana qaaba Itoophiyaa keessatti sarbama mirgoota namoomaa sadarkaa olaanaan raawwatame bu'uura godhachuun Ameerikaan Itoophiyaa sagantaa AGOA keessaa hir'isuu dabalatee qoqqobbiiwwan garaagaraa dabarsitee turte. Murtoon pirezidantii Joo Baayiden kan ammaas qoqqobbiiwwan kanneen itti fufsiisuun dhiibbaa caalu hordofsiisuu akka malu tilmaamameera.